Sinigale amma makka nama miidhu narraa hubadha kunoo. Tole shamaa arkifune kabajamtoota fi daawwattoota leensaa mul'unaa faamilii jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galata waaqayyoo chaanaala kooti faaraa warra taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti makamaa isiniin jechuu barbaada. Daawwattoota keenya barana hidhii koo chapstikii tabalashe yookiin immoo kan ture dibadheen tureyyuu jechuudha. Garuu isa dibadhee jechuudha. Kuno torbee tokko keessatti akkas ta'ee jira jechuudha. Chapstikii ture dibachuun amma makka nama miidhu narraa hubadha. Sinigale amma makka nama miidhu narraa hubadha. Kuno akkas na ta'ee jira jechuudha. Daawwattoota kiyya dhuguma dubbachuuf chapstikii ture dibatiina madaamiin kan gatte dibatiina chapstikii nama fuutanii dibatina kan mataa keessanii kan expired hin taane kan yeroon isaa hin dhumne ilaalaati dibadha. Kun waan amma min akka hidhiin konatti dhiitee yoom akka gannaa deebi'u hin beeku jechuudha. Argitanii yoom akka gannaa deebi'u hin beeku yoom akka dhiitofni isaa gadi galus hin beeku jechuudha. Argitan miti? Mul'unaan mana keessatti kun amma naqiirsaa jira jechuudha. Otoo sitti muu dibattee, otoo sitti muu akkas gootee, otoo sitti muuti kunoo jedhee natti ka'aa jira jechuudha. Kanaaf barumsa isiniif haa ta'u. Barumsa isiniif haa ta'u. Barumsa isiniif haa ta'u. Chapstikii hidhii keessaniin hin tuqina, hin dibatina isinitti meera jechuudha. Chapstikii waan jedhamuyyuu amma na dhukkuba jechuudha. Yeroo inni dubbadhu na dhukkuba jechuudha. Na dhukkuba. Na dhukkuba jechuudha. Kanaaf adaraa keessan chapstikii yeroo sarara darbe irraa of eeggadhaa. Dibatiina waan akkasiin fayyadamina. Ilkaan koos akkasii falfallaadha. Amma hidhiin konnaa kana ta'u jaarsi manaa baasee na ariyatu jo. Ilkaan koo duruu badaa. Amma hidhiin konnaa akkas ta'u. Yesus Kristos maqaa Yesus naaf kadhadhaa kadhannaa naaf godha dhuguma isiniin jedha. Naaf kadhadhaa kadhannaa naaf godha. Sirrii miti. Kadhannaa akkuma isiniin jedhe egaa kun haala kanaan akkuma argitan kana waanan jedhu wallaaleera jechuudha. Waanuman jedhu waanuman godhu wallaaleera. Waanan jedhu wallaalee warreen chapstikii waggaa meeqa dibattan jechuudha. Narraa barumsa fudhaa. Ilkaan kootillee hin taane akkuma argitan ilkaan koos kunuunsa kana. Hidhiin akkasumatti furdatee amma maal ta'uuf hin deeme koy. Jaarsi manaa na ariyata nan beeka isa kana. Jaarsa akka manaa na ariyatu nan beeka. Akkamitti akka isinitti immoo waan hin beeku jechuudha. Waan isin fayyisu naan jedhaamicha kadhannaa naaf godha. Kanarraan kanaaf ofiisaatii gadi galuu danda'a. Ani hin beeku maal akkan godhu jechuudha. Garuu immoo hidhiin natti dhiitofnaan fuulli koo na bareede jechuudha. Akkuma argitan kana hidhiin koo yeroo natti dhiita'u fuulli koo na bareedee jira jechuudha. Fuula wajjin naa deeme jechuudha. Kanaaf of eeggadhaa. Chapstikii waggaa meeqa ture hin dibatina. Kan madaamii fuutanii hin dibatina. Expired isaa sirriitti ilaalaati dibadhaa. Anamma ilkaan koo bade. Hidhiin koo akkasii ta'e amma mul'unaan maalla gochuuf deema. Baasee na ariyata nan beekata kana. Baaseetu na ariyata. Guyyaa lamayyuu na bulchu jechuudha.
hidhiin koo akkas dhiitee jechuudha. Dhugaa qabannes dhugaa qaba ijoo. Hoo. Innaa kanarran jira daawwattoota keenya. Yaaddoo cimaan na qabate, yaaddoo guddaan na qabate. Yoo dandeessan akkaataatti warri hidhiin isin dhiitee beektan akkamittiin akka yaala argattan natti himaa. Hidhiin warri isin dhiitee beeku jechuudha. Hidhiin yoo isin dhiitee jiraatee ta'ee isinirraa gadi galee jira ta'e natti himaa isiniin jedha. Kanarraan kanaaf immoo chaapistikiin taane adaraa keessanirraa of eeggadha. Kan ispaayirdii madaamii jalaa kan fuutanii madaamiin gattee isin jalaa fudhattanii anamma kan akkana ta'eefi chaapistikii madaamiin gattee fuudhee yeroo isaan argine fuudhee dhufee asitti dibadhe dheengadda akkuma argitan muluunaan piraankii godha'e piraankii gochuudhaaf jecha dibadhee jechuudha. Innaa kanaaf akkasina ta'e jechuudha daawwattoota keenya. Isin immoo irraa of eeggadhaa isiniin jedha. Amma biiftuu nan dhokadhe jechuudha. Biiftuu ganamannaan irribaa ka'u nan dhokadhe jechuudha. Itti mul'anne jechuudha. Maaliifi akkana fakkaadhee itti mul'achuu hin barbaanne daawwattoota ko. Na baqatti ishiinuu jechuudha. Na baqatti. Kanaaf jechuudha biiftuutti mul'achuu yoo hin barbaanne isinii waan beektannaaf mala kadhannaanaaf godha. Hin deebi'a jedhee nama nagaru. Halkanum tokkoon akkasitti dhiitee jechuudha. Ilkaan gosa kana kun akkuma argitan dura isin agarsiiseera. Muluunaan irratti argee natti ka'ee jira jechuudha. Kunillee xiqqoo ishee xiqqoo kuni koo jechuudha. Kuni koo xiqqoo na dhukkubaa jira jechuudha. Xiqqoo ishee jechuudha. Fuulli koo waanan jedhu wallaale maal gochuun qaba daawwattoota ko mala beektannaaf himaa kadhannaa keessaniin na faana dhaabbadhaa naa kadhadhaa chaapistikii isin dibatiin akkuma isiniin jedhe fuula keessanumaa tokkoon hin tuqiinaa kunoo gaafa akkanaatiif saaxilamtu isinii galee saaxilamtu dhibeef gaafa saaxilamtanii arrafattanii gatteessu baqqa jettu. Chaapistikiin maal akka qabu kunooti bareedina isaarraa rakkoo isaatu caala ittiin bareeddu garuu baazileenii hidhii keessan dibadhaa baqqa baazileeniin gaadha. Malki waaqayyo nuu kenna dhiibnee gana chaapistikiin jennee laqannee kunoo rakkoo meeqa ofitti fidna isinii galee rakkoo meeqa keessa gallaa jechuudha. Nan shawwadame anu jechuudha. Piraankicha otoo natti hafee anaaf gaarii ture jechuudha. Piraankicha otoo natti hafee anaaf bareeda ture jechuudha. Jaarsa koollee dhabuun jira kunoo. Amma biiftuu nan dhokadhe jechuudha. Biiftuu ganamannaan irribaa ka'u nan dhokadhe jechuudha. Itti mul'anne jechuudha. Maaliifi akkana fakkaadhee itti mul'achuu hin barbaanne daawwattoota ko. Na baqatti ishiinuu jechuudha. Na baqatti. Kanaaf jechuudha biiftuutti mul'achuu yoo hin barbaanne isinii waan beektannaaf mala kadhannaanaaf godha. Hin deebi'a jedhee nama nagaru. Halkanum tokkoon akkasitti dhiitee jechuudha. Ilkaan gosa kana kun akkuma argitan dura isin agarsiiseera. Muluunaan irratti argee natti ka'ee jira jechuudha.
kunillee xiqqoo ishee xiqqoo kuni koo jechuudha kuni koo xiqqoo na dhukkubaa jira jechuudha xiqqoo ishee jechuudha fuulli koo waanan jedhu wallaale maal gochuun qaba daawwattoota ko mala beettannaa fi maa kadhannaa keessaniin faana dhaabbadhaa naa kadhadhaa chaapistikii isin dibatiin akkuma isiniin jedhe fuula keessanumaa tokkoon hin tuqiinaa kunoo gaafa akkanaatiif saaxilamtu isinii galee saaxilamtu dhibeef gaafa saaxilamtanii arrafattanii gatteessu baqqa jettu chaapistikiin maal akka qabu kunooti bareedina isaarra rakkoo isaatu caala ittiin bareeddu garuu baazileenii hidhii keessan dibadhaa baqqa baazileeniin gaadha malki waaqayyo nuu kenna dhiibnee gana chaapistikiin jennee laqannee kunoo rakkoo meeqa ofitti fidna isinii galee rakkoo meeqa keessa gallaa jechuudha nan shawwadame anu jechuudha piraankicha toona tafee anaaf gaarii ture jechuudha piraankicha toona tafee anaaf bareeda ture jechuudha jaarsa koollee dhabuun jira kunoo amma jechuudha qoy akkamittiin ala gabbaa akkamittiin manaa gadi baa Uy. Imbo, maaliif amboo? namoonni baay'een akkatti isin shawwadani shawwada piraankiidha kuni dhumarratti waan isiniin jechuu barbaadu wanti isin gorsuu barbaadu namoonni yeroo tokko akkasitti mucaa tokko argee dhugaa afaan Amaariffaa dubbatti ila dhumarratti waan gaarii isiniif himaa dhaggeeffadhaa kuni hidhii koo miti waaqayyo naaf haadhisu argitanii kuni hidhii kootii miti jechuudha waaqayyo naaf haadhisu araara isaa naaf haa godhu natti araara biyya waaqayyo araara kee naaf godhi garuu namoonni tokko akkasittiin hojjetaniitu sobanii wal guddisu ijoolleen keenya Oromoon garuu insobdaa ati sobduudha ati maali ati manqarxiseedha ati maali jedhanii wal lafaa wal dha'u jechuudha barumsa isiniif haa ta'u ijoolleen keenya wal guddisuu hin dandeessan waan tokko yaaluu hin dandeessan difratii hin qabdan dhugaa difratii nooraachu difratii qabaadha wal guddisuuf yaala insobdattanii waleenyuun ta'ina namni tokko kan waan tokko yaadee hojjetee gadi ba'uuf argachuudhaaf anamma kun hidhii kooti miti la argitanii hidhii koo miti kun sobeetanii jechuudha anumaan taane waaqayyoof haa galatu waaqayyo araara isaanii ilaalu sodaachaataniin hojjadhe viidiyoo kana jechuudha kanaaf isinoo namoota akkas jedhan ijoollee Oromoo bira hin darbina laayikii tuqaa fi jabaadhu jedhaani soba yoo ta'uyyuu kun soba ta'uyyuu barumsa qaba kuni TikTok irratti ittiin hojjetama jechuudha application isaa jira jechuudha kanaaf mucaa tokko akkasitti ittiin subscribe guyyaa tokkotti 1,000 argattee jechuudha aaraa eegalteetu jechuudha kanaaf isin immoo barumsa irraa argadhaa faxaraati hojjedhaati argadhaa sobaa isiniin jechuun jiru garuu sobaa jedhanii namni wal gorsu hin jiru dhiifama naa godhaa ijoollee daawwattoota dhiifama dhugaa Yesuus dhiifama naa godhaa